Ashama harka fuunee kan jirtu daawwattootii fi maatiiwwan miilbaachidii. Har'a immoo akkuma beekamu viidiyoo bareedaa tokko qopheessanii dhufeera. Viidiyoon kun immoo baay'ee appilikeeshinii isin barbaachisu tokkoon fidee isinii dhufeera. Appilikeeshinii kana kan isin argattanii diskiripshinii irraa akkasumas koomentii jalqabaarra argattanii buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kanatu yeroo keenya gubiin gara appilikeeshiniitti deemna. Jalqaba irratti warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan saabskiraayib gochuun dagatinaan jedha. Gara appiitti deemna jechuudha. Appilikeeshiniin kun kan inni isin fayyaduu fi gaafa fakkeenyaa fi ituu feesbuukii fayyadamartanii namni yeroo isinitti dhufu daftanii keessaa baatanii waan biraa keessa galuu yaaltu kun immoo sanarratti beeksisuu danda'a. Garuu karaa salphaan tokko dhufeera. Amma walumaa jala ilaallu jechuudha. Hin bannaa appilikeeshinii kana. Appilikeeshiniin kun akkuma argitan akkuma isin bantaniini kana isinii fidaa kana keessaatti next gootu. Kana booddee appilikeeshiniin kun isiniif fiduu dhiisuu danda'a. Isiniifis fiduu danda'a. Beeksisa ilaaluu qabdu isiniin jedha. Beeksicha watch gootu yoo barbaaddani close yoo gootan isiniin banu watch gootu. Kana booddee inni ofiisaa irra darbaa jechuudha. Sekondii 30 isin ilaalchisee yookiin dhiisuu danda'a. Kana booddee jalqaba irratti waan dubbisuu barbaadan tokko yoo jiraate isa keessa galtanii bantuu jechuudha. Fakkeenyaaf gaalarii keessa galee kanallee gootu. Kana keessa isin marachiisee silkii keessan keessa gala. Kana booddee akka nama dubbisaa jirutti fakkeessii yoo barbaadan fakkeenyaaf wanti iskiriinshoot gootanii kaa'achuu qabdu. Fakkeenyaaf kanan dubbisaa yoo jettanii fakkeenyaaf akka nama wanti dubbisaa yookiin kitaaba wayii dubbisaa jirutti mala ittiin maatii keessan jalaa miliquu yookiinis nama tokko waan dhoksuu barbaadan gochuu dandeessanna. Next gootu watch gootu ammas irra deebi'ee isin gaafata jechuudha. Kana booddee amma akkuma argaa jirtan kana waan dubbisaa jiru fakkaata. Start gootu. Sana booddee amma karaa salphaan isin agarsiisa jechuudha. Gaafa laayitii kana akkuma argaa jirtan akka gaafa laayitii isaa dabalu barreeffamichatu argama. Gaafa laayitiitti fuudhee qannasu immoo baakgiraawundii silkii kootu argama jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuukii irra galee isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuukii irra gaafa galu kan iddoo ishee muuf gochuu dandeessu iddoo barbaadanitti. Feesbuukii bantanii ilaalaa turtan jennu fakkeenyaaf feesbuukii bantanii ilaalaa turtanii akkuma ammaa kana akkuma ilaalaa jiru fakkeenyaaf feesbuukii ilaalaa hin jiru yoo ta'e ituun feesbuukii ilaalaa jiru yoo akka dingataa namni natti dhufe fuudhee laayitii masaatti dabala jechuudha. Achiitii kun waan dubbisaa jiru fakkaata jechuudha namatti. Kanatti akka kanatti jala nama tokko simbukkee yoo dhufe harkatti ba'uu dandeessu jechuudha. Deebistanii laayitii isaa qannastanii fayyadamuutti kaatu yoo balleessuu barbaadan immoo kanuma akkas gootu laayitii isaa dabaltu dubbisuu jalqabdu. Gaafa namichi simbukkee haasa'u immoo deebistanii xiqqeessitu ilaaluu jalqabdu jechuudha. Akka inni isin gargaaru abdii guddaan qaba appilikeeshiniin kun. Kan isin argattan appilikeeshinii kana buufachuu barbaadanii liinkii isaa diskiripshinii irraa akkasumas koomentii iddoo jalqabaarra isinii kaa'a. Gara weebsaayitii tokko isin geessaa. Weebsaayitii kanarraa ilaaltanii achirratti viidiyoo kana taamneelii viidiyoo kana jala isinii ta'a. Achiin buufachuu dandeessu jechuudha. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Warri haaraa taatan saabskiraayib gochuun dagatina. Nagaatti. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the